Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Dalaggaan keessan guddaadha kan hangisaa hin beekamne firii daraaree mul'atu kan mi'aansaa hin quufamne jirma dagaagee guddatu guddinni isaa kan dhaabbanne bal'aadha waliin hanqatu dhiphate karrin cufamne guddistanii mul'isuuf ijaartan sammuu dargaggoo daandii ifaa qabsiistanii ifaa jirtan akka dungoo faana kalee warra haqaa miila isaanii hordofatu tokkummaadhaan daandii tolchaa beekumsaan biyya jaarartu. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Galaana keessisaa fagoo kan hammisaa hin beekamne kan faayidaan isaa guddaa kan addeessi hin boorofne galaana hundinuu daakuu itti bu'ee dhalli namaa jiraataadha bara hundaa hin dhumu beekumsi islaamaa abdiin biyyaa dargaggeessaa isaan tolaa hojii yoomuu umrii kanaa keessa dabraa irraan hafuu namni kamuu gufatee akkan dhaabbanneef miilli isaa sochii didee gufuu kamuu qulqulleessaa ifa baastan waan nu dhibdee. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Ifaan qabsiiftan mul'ate yoomiyyuu bar hin dhokatu ifaa jiraa hanga dhumaa galatoomaa ustaazonni ustaaz Zubeer Ahmadii fi ustaaz Muhammad Abdooshii galatoomaa alfa marraasin haamil keessu rabbiini. Ijaartanii abdii biyyaa qoraastanii jecha rabbiin ifaajjanii diin dabarsuuf galmaan gahuuf sunnaa nabii akkan hafneef risaalaanii akka maluuf dachee guutuu akka gahuuf mana hundaa haadha gahuuf namni martuu akka gahuuf mana hundaa haadha gahuuf namni martuu. Daarul Arqam goobana ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo mu'minaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu. Daarul Arqam goobana
ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo muuminaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu galgala keenya bareechuuf akkan kufneef dukkanatti harkanu keettan quraana haa ibsannuuf jireenyatti gaafa galaa guyyaa borii nuuf kennitan siinqii jabaa waa hundumaafuu furmaataa dhala dhufuuf taatan hambaa hin quufamuu yoo dhugamees lazzaan isaa imalaartuu gamtaa jabaantuuta guddaa akka kanniisaa faayidaan keessan baay'atee jijjiirame manni hunduu taatan garsiiftuu jireenyaa hundaaf ifaa akka aduu daarul arqam goobanaa ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo muuminaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu daarul arqam goobanaa ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo muuminaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu galma dhugaa ijaartanii akka seenuuf gola keessaan galaana qur'aanaa daakaa haa jijjiiruuf jireenyasaa akka sammuun isaa moofneef diin islaamaarraa fagaatee kaayyoo jireenyaa dhaalchisaa mana boriif ijaarrate daarul arqam nuuf guddadhu nuuf mul'adhu akka kalee rabbiin qabdaa nuuf jiraadhu nuuf mul'adhu gaa'an ballee rabbii wallaahi hin dhiisu nama seenaa kan keefaalee rabbii wallaahi hin dhiisu nama seenaa kan keefaalee hin dagatuu galmeen seenaa hedduu qabdan ijaartanii ajrii yoomiyyuun dhaabbanne aakiraadhaaf kuufattanii hireen keessaanis yoo dhume yoo deemtanis fagoo karaa irkoo jabaa rabbi qabdu guyyaa har'aaf kan aakiraa daarul arqam goobanaa ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo muuminaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu daarul arqam goobanaa ifaa halkan dukkanaa ganda diinii gaaddisa islaam caayaa teessoo muuminaa iddoo beekaan oomishame hayyuun keessaa biqiluu islaamummaa dacheen geesse markaza diiniif imaluu